Ashama daawwattoota keenya kabajamoo jaalatamoo qophiin keenya akkuma itti fufetti kan jirudha. Ammas qophiin keenya paartiitti aanurratti iddoo irratti dhaabbanneerra kan qabanne dhufne jechuudha. Kanaaf subscribe, like, share godhuudhaan channel keenya kana ol guddisaa akkasuma nuus jajjabeessaa isin jechuu barbaanna. Kanaaf gama qophii keenyaatti gabaabumatti haa dabarru. Akkuma jenne egaa daawwattoota keenya allocation cost from one department to another kan jedhu kana jalatti gosoota lama kan ilaallu ta'a jechuudha. Isa kana jalatti wantoota hedduu ilaalla waan ta'eef akka nu daawwattan isin barbaanna jechuudha. Koorsiin kun by the way wanni beekuu qabdan exit exam irratti baay'ee barbaachisaa ta'a jechuudha. Cost management 1 and 2 irratti keessatti xiyyeeffachuu qabdan jechuudha. Kanaaf tokkoon viidiyoo isin dabre irrattis of duuba deebi'uudhaan daawwachuu dandeessu jechuudha. Kanaaf baasii amma bakka takkatti jechuudha. Garuma yookaan kostii one department irraa gara another department irratti yeroo ramadnu baasii jechuudha. Akkamitti akka ramadnu maloota lamaan armaan gadii kanaan ilaallaa jechuudha. Inni dura single rate and dual rate jedha. Inni jalqaba single rate dha jechuudha. Single rate allocation method jechuun wantoota allocate godhu yaanu kana jechuudha. Tooftaalee ittiin baasii jechuun baajeta jechuudha bakka. Baajeta yeroo ramaduudhaaf deemnu akkamitti akka ramaduu qabnu single rate dhaan akkamitti ramadnaa kan jedhu. Firstly, definely single rate allocation method is pools all cost in one cost pool and allocated this cost to cost object using the same rate per unit of the single allocation basis. Single rate allocation base yeroo jennu inni kun jechuudhaan safartuu jechuudhaan baasii bakka takkatti nu baasisu jechuudha. Osoo addaan hin babaasin jechuudha. Wantoota nuti store goone jechuudha ittiin baasuudhaaf baasii isaa kana jechuudha bakka tokkotti walitti qabuudhaan baasii kana kan ramadnu jechuudha. Single rate jechuudha. Fakkeenyaa wajjin kan ilaallu jechuudha. Kanaafuu wantoota baasii nu baasisan keessatti kan baasiiwwan unity tokko jechuudha. Wantoota wal fakkaataa bu'uura ramaddii tokkichaa irratti kan ittiin fayyadamnu single rate jennaan jechuudha. Akkuma jenne baasii jechuudha. Fakkeenyaaf kaampaaniin tokko meeshaawwan garaagaraa irratti baasii baasuu yoo barbaade kanarratti single rate godhee jechuudha. Bakka takkatti walitti qabee baajetitti yeroo godhu single rate jennaan jechuudha. And there is no distinction between cost in a cost pool in terms of cost behavior such as fixed costs versus variable costs. Baasiin kun jechuudha garaagarummaan variable cost dha kun immoo fixed cost dha jiru kun hin jiru jechuudha baasii keessatti jechuudha. Baasii isaanii bakkuma takkatti kan baasu ta'a jechuudha. Fakkeenyaaf nuti jechuudha akka dhuunfatte jechuudha. TV tokko baasii ittiin baasisuudhaaf erga TV tokko binnee baasii ittiin hojjechiisuudhaaf deemnu namoota TV sirreessan irratti baasisuudhaaf deemnu kan yeroo yaamnu yeroo inni tolchisiisu jechuudha. Baasii isaan lachuutu irratti bakka takkatti goonee kan baay'eetti goonu single rate allocation method jennaan jechuudha. Kanas example wajjin kan bal'inaan ilaallu waan ta'uuf the last and the second is the dual rate costs. Dual rate costs akkuma mata duree ibsa isaatti akkuma galumsa isaatti jechuudha. Dual yeroo inni wanta lama argisiisa jechuudha. Wanta lama ta'uu isaa argisiisa jechuudha. Inni kun kanaaf baasii nuti baafnu tokkoon isaaniif baasuu keenya argisiisa jechuudha. It definitely classify cost in each cost pool into sub cost pools. Baasiiwwan tokkoon nuti baasnu jechuudha. Wanta irra baasnu sanarratti sub cost pool godha jechuudha. Kophaatti
baasii yeroo baafnu kan ittiin barreeffannu yookaan kan ittiin allocate goonee ramadanuudhaaf jechuudha. These a variable cost pool and the fixed cost pools. Inni kun jechuudha kun fixed cost dha kun variable cost dha jennee differently yookaan differentially goonee kan addan baafnu dual rate cost allocation method jennaan jechuudha. Kanaaf isa kanas fakkeenya waliin kan ilaallu ta'a jechuudha. Haala galumsa isaatiin jalqaba single jechuun wanta baasii bakka takkatti walitti qabnee baasnuuf jechuudha. Fixed dha variable dha jennee wanta each differentially goonuu miti jechuudha. Tokkoon garaagarummaa isaanii baafnu miti. Bakkuma takkatti allocate ittiin goonuudha jechuudha. Kan lamaffaa dual rate yeroo jennu isa kana baasii nuti wanta hojjechuudhaaf deemnu yookaan wanta fuula duraaf itti raawwachuudhaaf deemnu karoora keessa yeroo galchinu allocate yeroo goonu jechuudha. Fixed dhaaf hagana baafna akkasuma variable dhaafis hagana baafna inni kophaatti allocate yeroo goonu dual rate jennaan jechuudha. Kanaaf amma example isa waliin kan laallu ta'a jechuudha. Akkuma example kanarratti ilaallutti Sandhill company has a central computer department. The department has 2 users. Sandhill company dhaabbanni jedhamu tokko jechuudha. Kaampaniin tokko jiddugala kompiitaraa tokko qaba jechuudha. Jiddugala kana keessatti fayyadama jiddugala kanaatiif lama fayyadamuudhaaf fidete jechuudha. Fayyadama kaampanii san keessatti jechuudha. Itti fayyadamuudhaaf deemu lama fidete jechuudha. Inni jalqaba micro computer device and peripheral equipment device kajennu kana isa lamaan kana jechuudha. The following data apply to the coming budget years. Isaan armaan gadii kan as gaditti ilaallu kun guutuun isaa jechuudha. Kan baajeta waggaa dhufuuf baajeta ta'uudhaaf deemudha jechuudha. Wanni kun estimate ta'uu isaa ilaaluu qabna jechuudha. Jalqabuma irratti wanta actually hin taanedha jechuudha. Nuti garuu actually itti deebisuudhaaf kan hojjennu ta'a jechuudha. Haala single rate dhaatiin jechuudha. Kanaaf asirratti fixed cost of operating the computer facility is 6,000 up to 18,000 hours relevant ranges. Akkasuma baasii dhaabbataa kana keessatti jechuudha. Facility computer kana jidduutti 600 fi 18,000 wala jidduu ta'uu ta'a jechuudha. Inni fakkeenyaaf 600 gad yoo arganne asirratti wanni ilaallu kun yoo 600 gad arganne inni kun fixed cost hin ta'u jechuudha. Fixed cost hin ta'u maaliif isaa gad waan ta'eef jechuudha. Wanni nuuf kenname isaa gad waan ta'eef. Garuu 18,000 ol yoo ta'es yoo kana ol ta'es fixed cost hin ta'u. Kana ol yoo ta'e jechuudha. Inni guddata waan ta'eef isaan kana walakkaa isaa ta'uu qaba jechuudha. Wanni nuti amma facility kana keessatti baasuudhaaf deemnu jechuudha. Akkasuma fixed cost manufacturing overhead costs. Baasiin nuti fixed cost kanaaf baafne miliyoona 3 jechuudha per year jechuudha. Waggaa tokko irratti jechuudha. Kanaaf kana malees akkasuma budgeted long run usages. Akkasuma fayyadamoonni kan irratti jechuudha. Kompiitara kanaaf jechuudha baajenni ta'e jechuudha yookaan wanti estimate jechuudha. Isaan kanaaf micro computer device 8,000 akkasuma peripheral equipment devices 400 jechuudha. Budgeted jechuudha. Estimate warra ta'aniif jechuudha. Haganatu baajennee raawwanne jechuudha. For the coming budget year isa kanaaf jechuudha. Totaaliin isaa meeqa jechuudha. 2,200 ta'a jechuudha. Akkasuma assume during the years micro computer uses 9,000 hours and peripheral equipment uses 3,000 actual hours. Qabatamaan garuu wanni isaan fayyadaman 900 micro computer idhaaf akkasuma 300 immoo peripheral equipment idhaaf kan ba'edha jechuudha. Inni kunis hawriin isaa 2,200 ta'a jechuudha. Kennamni nuuf kenname hundi kenname nuuf kenname jira waan ta'eef wanti nuuf hafu jechuudha kennama keessatti
the budgeted variable cost per hours خجلوا يجوا بس خلنا نرتب variable costing كينيا حاوريدان يبلا محاوريدان يبلا محاورين تكون إساتي قد أقول ما إسا خلنا جدو تجوا خلنا تنفجد من تجوا واني جل قبيه قانون فورمولا لما كان يسنيفون وربع يجوا so first predetermine rate خنجروا فيه كسم applied rate خنجروا يجوا predetermine rate هنا أكو بيكم جا هذا الرأس دبچاتورين budget is equals to budgeted total manufacturing overhead cost divided by budgeted allocation basis budget totally isa heru budget nuti allocate goonu ramanne jechuudha beeziidhaan jechuudha bu'uura isaatirra dhaabbanne jechuudha bu'uura nuuf kennamerra dhaabbanne kan allocate gooneef hirraa jechuudha predetermine rate erganna akkasuma applied ratein predetermine rate asirratti erganne kana baay'isu actual allocation baseiti jechuudha isaan kanaan baay'ifna jechuudha formula isaan lamaan kana qabachuu qabna jechuudha jalqaba irratti jechuudha erga kana beekne wanti nuti hojjechuu qabnu jalqaba irratti erga total budgeted allocation base arganne jechuudha isaan lamaan kana jechuudha 12 arganna jechuudha actually fi budget irratti jechuudha isaan lamaaniif jechuudha kanaaf amma asirratti yoonni beeku qabnu total variable cost kamitti arganna kan jedhu jechuudha maalifi inni kun single rate waan hojjennuuf jechuudha economics irrattis barachaa turre total cost is equals to quantity or total cost is equal to total variable cost plus total fixed cost khanjerudha jedhu total variable cost in quantity of laqab maalifi variable jechuudha jijjiirame jechuudha lakkuma variable jijjiiramu jechuudha fixed in maal ta'aa deema jechuudha constant jechuudha lakkuma quantity dabalaa deemuun quantity dabalaa deemu jechuudha variable keenya akkasuma dabalaa deema jechuudha wani beeku qabnu jechuudha lakkuma xiqqaachaa deemuun akkasuma xiqqaachaa deema jechuudha kanaaf isaan kunis formula single rate irratti fayyadamuu qabnudha jechuudha step isaatiin jechuudha step jalqaba irratti wanni barbaadu qabnu total variable cost jechuudha total variable cost yeroo barbaadnu maal goona jechuudha variable cost multiply by total budgeted allocation basis jechuudha allocation basis total inisa nuuf kenname jira asirratti jechuudha kanuma variable cost multiply by total cost yennaan jechuudha isaanuma asirratti arginu waan jechuudha waliin baay'ifna yeroo kaname erganna jechuudha 200 fi 40 arganna jechuudha erga variable arkanne fixed ni qabna jechuudha jalqaba irratti kennama nuuf kenname keessatti fixed nuuf kennama jechuudha fixed keenya miliyoona 3 ta'a jechuudha akkasuma variable amma arganne 200 fi 40 jechuudha total cost is equals to total variable cost plus total fixed cost jechuudha kanaaf yeroo kana walitti idaanu total budgeted per hour keenya meeqa ta'a jechuudha miliyoona 5 fi 400 nuuf dhufa jechuudha miliyoona 5 fi 400 kun total budgeted hour keenya jechuudha wani beeku qabnu isaan lamaan kana walitti cuunfinee combine goone single walitti goone jira jechuudha amma budgetni waggatti nuuf bahu total budgeted per hour keenya kana ta'a jechuudha jalqaba kennamaan tokkoon isaatti nuuf kennee jira jechuudha erga kanatti nuuf kennee amma total budgeted kana maal goona jechuudha tokkoon isaanitti irratti hagam takka akka ta'u kan itti ilaallu ta'a jechuudha amma formula jalqaba fayyadamne irratti fayyadamna jechuudha amma stepin itti aanu predetermine rating keenya is equals to budgeted total manufacturing overhead cost or total budgeted per hour kana marganne kana divided by budget allocation basis budget allocation basis keenya kuma kudalama jechuudha akkuma asitti walitti dabaletti 8 fi 4 fi 200 dhufa jechuudha 8 fi 4 jechuudha 8 fi 4 jechuudha sorry jalqaba irratti 12 ta'a jechuudha asirratti isa kana yoo waliif hirru jechuudha meeqa arganna jechuudha 4 fi 50 arganna jechuudha 4 fi 50 maal jechuudha
it is predetermined rate dha jechuudha. Predetermined rate keenya 450 arganne jechuudha. Isaan lachuutiifuu single waan ta'eef jechuudha. Erga kanatti erganne appliedin keenya jechuudha. Yeroo apply goonu tokkoon isaa irratti apply goona jechuudha. Yeroo kana apply yeroo goonu micro computer appliedin keenya actually isaa meeqenne turre jechuudha. As duratti actually isaa 9,000 jechuudha. Akka kennama nuuf kennite jechuudha. Akkuma isin arginitti the micro computer uses 9,000 hours for actual hours jechuudha. Isa kana meeqaan baay'ifna jechuudha. Predetermined baay'ifna jechuudha. Akkuma formula applied kana arginu kanatti jechuudha. Isa kanas meeqaan of dhufa jechuudha. Yeroo waliif hirru jechuudha. Baajeta keenya kana yeroo waliif baafnee tokko isaa laallu waliigala isaa kana ta'uu isaa argannee jira jechuudha. Kanaaf appliedin keenya kan micro computerii 450 baay'isu 900 miliyoona 450 nuuf dhufa jechuudha. Akkasuma applied peripheral equipment keenya jechuudha 450 akkasuma isaan lachuutiif akkuma walitti hirru jechuudha. Yookaan laaltan taate 450 argannaa jechuudha. Allocation rate of peripheral equipment division rate jechuudha. Argannaa jechuudha. Akkasumatti argannaa. Isa kana maaliin baay'ifnaa jechuudha. Actually baay'ifnaa jechuudha. Actually keenya 3,000 jechuudha. Kan peripheral equipment jechuudha. Yeroo waliin baay'ifnu miliyoona takkaa fi 300 fi 50 nuuf dhufa jechuudha. Idamni isaan lamaan kanaa total budgeted hour ta'a jechuudha. Total budgeted hour kana yeroo actually keenyaaf hirru jechuudha. Actually yeroo jennu by the way kana dura ibsinee turre maallaqa yookaan baasii qabatamaa ta'e kan bahaa ta'e jechuudha. Isa kana yeroo baay'ifnu waliin jechuudha. Actually keenya maallaqni nuti baay'ee goonee baafne kun yeroo waliif hirru micro computerii meeqa fuudha 450 akkasuma peripheral equipmenting miliyoona takkaaf 3,350 argata jechuudha. Baasiin kun haala kanaan isaan lachuutiif hiramaa jechuudha. Erga kana ta'e mee dual rate kana ilaallu jechuudha. Dual rating akkuma jalqabne it is classified cost pool into sub cost pool jennee ture jechuudha. Tokkoon baasii nuti baafnu sub cost poolii goonee baafna jechuudha. Addummaa isaatiin baafna jechuudha. Kanaaf kunis salphumatti kan ilaalamudha jechuudha. Maaliif singilii waan hojjenneef jechuudha. Kanarrattis nuuf hin dhibu jechuudha. Erga kana ta'e allocation of fixed cost yeroo goonu jechuudha. Allocation fixed cost keenya jechuudha kan dual rate dha jechuudha. Allocate yeroo goonu first micro computerii keenya maal godhuu qabna? Micro computeriin keenya jechuudha percentage dhaan ta'uu qaba jechuudha. Percentage akkamitti arganna jalqaba? 8 maal nuuf kennee ture? Budgeted nuuf kennee jira. Budgeted keenya kana jechuudha total isaatiif hirraa jechuudha. Isaan lamaanii micro computerii keenya 8 akkasuma peripheral equipment keenyas 4,000 isaan lamaan kana yoo walitti daanu 12,000 dhufa jechuudha. 12,000 nuuf dhufu amma percentageedhaan baafachuudhaaf percentage isaatiin rateedhaan yeroo baafachuu barbaanne 8,000 hiruu 12,000 kanaati jechuudha. Yeroo kana percentageedhaan kan micro computerii argachuu dandeenya jechuudha. Yeroo kana waliif hirru jechuudha wanti nuti argannu jechuudha. Kana yeroo argannu jechuudha 0.66 yookaan percentage 66 nuuf dhufa jechuudha. 12,000 kana tootaalii 12,000 kanaa keessatti jechuudha percentage 66 kan micro computeriiti jechuudha. Micro computeriin percentage 66 total budgeted allocation base kanarraa qaba jechuudha. Kanaaf yeroo fixed cost hojjennu amma asitti addaan hojjechuu keenya laaluu qabna jechuudha. Wayisa waan asirratti gochuu dandeessan wanti irra deebi'u jiru kan jechuudha. Dual rate yeroo nu fixedidhaas kophatti akkasuma variableidhaas kophatti kan allocate goonuudha jechuudha. Amma nuti fixed hojjechaa jirra, variables ni hojjenna. Garuu single rate irratti
walumatti hojjannee jechuudha. Wanti nuti divide goone micro computerii fi peripheral equipmentiin baasiiwwan isaan allocate godhatan jechuudha. Baay'ee isaan qofa laale variabiliidhaafis fixedidhaafis jennee wanni kophaa kophatti qoonneef hin jirru jechuudha. Kanaaf asirratti percentage 66 argannaa jechuudha. Haga irraa qabnu kanarra kana maaliin baay'ifnaa jechuudha. Fixed cost keenyaan baay'ifnaa jechuudha. Fixed cost keenya akkuma jalqaaf fakkeenya single irratti hojjennetti miliyoona 3 qabna jechuudha. Miliyoona 3 kanarraa percentage 66 hagam takka jennee ilaaluudha jechuudha. Percentage 66 hagam takka jennee ilaaluudha jechuudha. Yeroo kana waliin baay'ifnu meeqan dhufa jechuudha. Miliyoona 3 percentage 66 yeroo dhoofnu jechuudha. Miliyoona 3 kanaan jechuudha. Meeqa argannaa jechuudha. Kuma miliyoona 2 argannaa jechuudha. Akkuma hono asirratti argitanitti miliyoona 2 kan argannuudha jechuudha. Miliyoona 3 kanarraa miliyoonni 2 jechuudha. Fixed cost kana keessatti jechuudha. Kan micro computeriiti jechuudha. Allocate wanni ta'e jechuudha. Miliyoonni 2 kan micro computeriidhaaf allocate jennee kan ittiin laalluudha jechuudha. Kanaaf yeroo kana laallee peripheral equipmentiin meeqa ta'a kan ittiin laalluudha. Innis akkuma isa kana jalqabumaan laalla total budgeted allocation base kana percentage meeqa achi keessaa qaba jennee kan ittiin laallu ta'uu qabna jechuudha. Kanaaf isa kanas yoo laallu 4 hiruu 12ti. 12 kana keessaa yeroo san percentage meeqa ta'a? Percentage 33 yookaan 0.33 dhufa jechuudha. Isa kanas akkasuma maallaqa yookaan kaashii nuti fixedii keenyarraa qabnu maallaqa yookaan dhaabbataa keenyarraa qabnu kana yeroo waliin baay'ifnu meeqa dhufa jechuudha? Miliyoona takka nuuf dhufa jechuudha. Yoo kan waliin baay'ifnu taate pointii wayituu hafa jechuudha. Kuma 900 fi 99 fi 999 dhufa jechuudha. Kana yeroo pointii takkaan tuqnu jechuudha miliyoona takkatti 6 jechuudha. Inni kun yeroo walitti dabalamu miliyoona 3 dhufa jechuudha. Miliyoona 3 kanaaf baasiin fixed cost kana kan micro computeriitii fi kan peripheral equipment yeroo walitti walirraa waliif hiruuf jechuudha. Fixed cost kanarratti miliyoona 2 microdhaaf akkasuma miliyoona takka immoo kan peripheral equipment jechuudha. Walqixa ta'uu isaanii asirratti baafannaa jechuudha. Erga kana raawwannee allocation for dual rate of variable manufacturing overhead cost ilaallaa jiru. Variable manufacturing overhead cost kana yoo ilaallu jalqabuma micro computing keenya jechuudha. Actually isaa 900 akkuma jalqaba ilaalle akkasuma peripheraliinis 3 jechuudha. Isa waliigala 12 ta'uu isaa nu argisiisa jechuudha. Peripheral for actual equipment irratti jechuudha. Kanaaf variabiliin isaanii 200 ta'uu isaanii asirratti waan beekamudha jechuudha. Kan kennamedha jechuudha. Variabiliin keenya 2000 per hour jechuudha. Isa kanaan baay'ifna jechuudha. Yeroo isa kanaan baay'ifnu jechuudha. Meeqa arganna? Kan jalqabaa micro equipmentiin keenya 200 baay'isuu 9,000 yoo baay'ifnu miliyoona takkaa fi 800 arganna. Akkasuma kan peripheral equipment kanaatis yoo ilaallu jechuudha. Meeqa dhufa jechuudha. Akkuma jalqaba faanamatti 200 baay'isuu 3,000 yeroo baay'ifnu 600 arganna jechuudha. Isaan lamaaniifuu haala kanaan argachuu dandeenya jechuudha. Fixedidhaafis qophatti variabilidhaafis qophatti hojjechuu dandeenya jechuudha haala kanaan. Kanaaf variabilii keenya yeroo haala kanaan baafanne tootaalii isaa ilaalla. Total micro computerii fi total peripheral equipment division kanaati ilaalla jechuudha. Kanaaf total manufacturing costing is equals to total variable cost plus total fixed cost jechuudha. Total variabiliin keenya jechuudha akkuma argitan miliyoona takkaa fi 800 akkasuma ida'uu meeqa goonaa jechuudha. Total fixed cost total fixed costing kan micro computerii keenya miliyoona 2 jechuudha. Miliyoona 2 fi miliyoona 2 ida'uu akkasuma 800 akka miliyoona takkaa 800 yeroo walitti aanu miliyoona 3 fi 800 nu argaa jechuudha. Kan total manufacturing cost jechuudha waggaatti jechuudha for years coming. Variabilii keenya qophatti jechuudha erga baafannee totaaliin isaa haala kanaan dhufaa jira microdha. Itti aanee
akkuma kanatti total peripheral equipmentiin keenyaas jalqaba akkuma formulaa keenyatti total variable costing keenya meeqa jechuudha 1,600 akkasuma total fixed costing keenya miliyoona takka isaan lamaan kan walitti daanu 1,100 fi 1,600 arganna jechuudha kophaa isaanitti erga dual goone akkasuma differentiate erga goone didiriirsinee kaawwanne tootaalii isaa walitti deebisnee laaluu dandeenya jechuudha haala kanaan baasii nuti baafnu jechuudha actually goone yeroo argannu haala kanaan argannaa jechuudha. Egaa daawwattoota keenya qophiin keenya irraaf kana fakkaata jechuudha haala kanaan isiniif ibsinee jennee abdannaa jechuudha. Kanaaf koorsiin kun baay'ee barbaachisaa waan ta'eef irra deddeebiidhaan hojjechuudhaan akkasuma wantoota isin dhiban irraayis nu gaafachaa isiniif haga dandeenyu nutis isin cinaa dhaabbannaa jechuudha. Isin cinaa dhaabbadhaa laayik sheer godhuudhaan jajjabeessaa isiniin jenna haga qophii biraatti wal agarrutti nagayatti.